I'm so happy to see you all once again. I'm always praying for you people, especially for your spiritual growth. I believe that you people also pray for me all the time. If so, I thank you for your prayers. And always keep praying for me. Wakiosina episu. Epifama. Thank you. Last week, Apostle preached about the second coming of our Lord Jesus Christ. We believe that He will come very soon. Do you believe? He will come soon. He will come soon. Saying, Innufa, Jesus, Jesus Innufa. Those who have this faith, those who have this belief, they are day and night praying for Jesus Christ. There are people, they are praying for Jesus to come soon. Because the lawlessness or the wickedness, sin of the world is more. So the saints are praying for Jesus to come soon. At the same time, the Bible says in 2 Peter 3 verses 3 and 4. The Bible says like this. In the last days, many people will come. They walk according to their lust. That is, they walk according to the walk in the darkness. And they will say, where is the promise of His coming back? Because the world creation is same how it was created before many years. They willfully or purposely forget how God has destroyed the world when it was wicked. And He saved only Noah's life. The earth was destroyed by the flood. All of us know only Noah and his family, 8 members, were saved in the ark. But these people who walk according to the lust, they deliberately forget that. They have a doubt in coming of Jesus Christ. That is, they don't believe in the second coming of Jesus Christ. But at the same time, 1 John chapter number 3 verses 2 and 3, Apostle John says like this. Beloved, we are children of God. Amen. We are children of God. So he says that we don't know what we shall be. Now we are children of God. But after some time we don't know whether we will follow or we will be as children of God or not, we don't know. But is there is a surety, or we know that when Jesus comes, when He arrives, when He reveals, we will be like Him. Amen. We will be like Him. How He is. Because those who have this faith, and whoever knows this or who have this hope, they purify themselves as God is pure. This is the hope
the saints. Kuni abdii isa nuuf kennamedha. This is the hope of the people who are keeping themselves holy. Kuni ga abdii namoota warra yeroo hundumaa qulqullummaadhaan deddeebi'uutti kennamedha. To meet their Lord Jesus Christ. Gooftaa Yesuusiin arguudhaaf jechuudha. We always should be happy for that. Nuti ga yeroo hundumaa kanaaf gammachuu qabna. Because this is a temporary life. Sababii isaa jireenyi nuyi as jiran jireenya yerooti. Always keep in your mind. Sammuutti qabachuu qabna. We have an eternal life with Jesus Christ. Nuti jireenya bara baraa qabna Yesuus Kiristoos Have wajjin. this hope. Abdii kanas qabna. Whoever have this hope, Namni abdii kana qabu Bible says, macaafni akkas jedha. they will purify themselves Jireenya isaa qulqulleessaadha. every day Yeroo hundumaa. because God is pure. Sababii isaa Waaqayyos waan qulqulluu ta'eef. Here Apostle John says, Ergamaan Yohaannis akka jedhetti we are children of God. nuti ijoollee Waaqayyooti. Amen. Ameen. So that we are children of light Nuti ijoollee ifaatis jedha. because God is light. Sababii isaa Waaqayyo waan ifa ta'eef. Amen. Ameen. John 1 Yohaannis tokko 5 says, shanirratti akkas jedha. John says, Apostle John says, Yohaannis akkas jedha. we have heard a message from Jesus Christ Nuti inni gooftaa Yesuus irraa ergaa nuti dhageenye that God is light. Waaqayyo akka ifa ta'e sanadha. In him no darkness at all. Raawwatees dukkanni isa keessa hin jiru. He is light. Inni ifadha. We are children of the light. Nuti ijoollee ifaati. We know what is light, what is darkness. Nu hin beekna dukkanni maal akka ta'e ifi maal akka ta'e. According to the Bible, Akkaataa macaafaatti light means ifa jechuun all the good works. wantoota gaggaarii kan ta'e. God has no bad works. Waaqayyo wanta hamaa hin qabu. He is always good. Yeroo hundumaa inni gaariidha. So all the goodness, righteousness, holiness, godliness, all these things represents the light. Wanti gaariin, hojiin gaariin, hojiin gaggaarii ta'e kan inni bakka bu'u ifa kanadha. Contrast to this, Kanuma wal qabatee darkness represents, dukkanni kan inni bakka bu'u as all of us know, akka hundi keenya beeknu evil, waan hamaa, wickedness, dadhabbii, sin. cubbuudha. Light is different from the darkness. Dukkanni gaa ifarraan kanaan adda ta'a. John 1, Yohaannis tokko verse number 9, sagal Apostle John says, Yohaannis akkas jedha. and the Bible says, Akka macaafa that dubbatu he is the true light. inni isa dhugaa ifa isa dhugaadha jedha. God is true light. Waaqayyo ifa isa dhugaadha. The light gives light to the men who comes to the world. Innis immoo biyya lafaatii ifa ta'uudhaaf namootaaf kan dhufedha. Because there is no false light. There is a false light, but this is a true light. Ifni yeroo fi yookaan ifni soba ta'e jira. Kun garuu ifa isa dhugaadha. The verse says, Luqqisiin sun akkas jedha. whoever comes to this world, Inni gara biyya lafaa kan dhufe this light gives light. ifa namootaaf kennuufidha. That means all are coming to the world with the light. Inni gaa kun hundumtuu ifaan gara biyya lafaa kan dhufedha. It is up to us Kun nuun to accept the light or accept the darkness. inni kun gaa nurraa eegama. Kan nuti fudhannu ifa yookaan dukkana kan ta'u kana fudhachuu isaa kan eegamu nurraati jechuudha. Filannee jechuudha. But whenever the people come to the world, Namoonni gara biyya lafaatti yeroo dhufan light is with them. ifti dukkaa jira. John 1:5 says, Yohaannis tokko 5 irratti sorry, John 1:4 says, ifama Yohaannis tokko 4 irratti jedhu. the light is represented by the life. Ifni sun immoo jireenyaan bakka bu'aa jedhu. The verse says, in him was life, Luqqisiin sun akkas jedha isa keessa jireenyatu jira. and the life was the light of the men. Jireenyi sun immoo ifa namootaatii jedha. So when we are in the light, we have a life. Yeroo dhugaan ifa keessa deddeebinu jireenya qabnaa jechuudha. Yes, we are living now. Eeyyan nu har'a jiraachaa jira. Because Jesus is living. Sababii isaa Yesuus waan nu keessaa jiraachaa jiruuf. That is what Ebba, sang like this, Jirata, Jirata. Sababii isaa baan isaa amma faarfachaa ture jiraataa jedhee kan inni faarfachaa ture iyyuu isumadhaa jedhu. How Jirata? Because Jesus is living. Kan nu jiraachuu dandeenye Yesuus waan inni jiraateefidhaa jedhu. Ameen. How? Because the light is with us. Sababiin isaa ifni waan nu faana jiruufidhaa jedhu. The life is the light of the men. Ifni sunis immoo namootaaf jireenyi sun immoo namootaaf ifa kennaa jiru. And John 1:5 says, Yohaannis tokko 5 irratti that light, in this light, that light shines on everybody or shines in the darkness. Ifni sun immoo namootaafis kan ifu yookaan immoo dukkana keessatti illee kan ifu. The light shines in the darkness. Ifni sun illee dukkana keessatti kan ifudha. This is the power of the light. Kuni humna yookaan aangoo ifaati. Whoever is in the darkness, Eenyullee kan dukkana keessa jiru. the light can bring them out of the darkness. Humni
ifa suni dukkana sana keessa butee baasa. The power of the light. Humni yoo ifa kana. Matthew chapter 4. Maatiyos 4 irratti. After Jesus was tempted by the devil. Erga Yesus Kristos seexanaan qorame booddee. The chapter says. Boqonnaa sana irratti akkas jedha. From verses 13 to 17. 13 amma 17 kan jiru. Chapter 4. Afur. From 13 to 17. 13 hanga 17 Maatiyos 4 13 hanga 17. After God was tested by the devil, erga Waaqayyo yookaan Yesus Kristos seexanaan qorame, he departed from Nazareth to Galilee. Naazreet irraa ba'eetu gara Galiilaa deema ture. So, in whichever part he landed, iddoon inni qubate sanatti the land of Zebulun, lafa yookaan naannoo Zebuleen jedhamudha. the land of Naphtali, akkasumas Naftaliin lafa jedhamudha. the land of Jordan, beyond Jordan, naannoo Jordan kan jedhamu sanadha. and the land of Galilee. akkasumas illee naannoo Galiilaa lafa jedhamu. The verse says, luqqisiin sun akkas jedha. verse number 15 says, luqqisiin 15 akkas jedha. those who sat in the darkness namoonni dukkana keessa jiraatan saw the light. ifa arganii jedha. They saw the light. Ifa arganii jedha. So, kanaaf when Jesus went there, the light was dawned upon them. yeroo Yesus achi ga'eetti dukkanni isaan irraa godaaneedha. Those who were sitting in the shadow of the death. Namoonni dukkana yookaan immoo golgaa du'aa jala jiranii. We know that hin beekna. the wages of sin is death. Gatiin cubbuu du'aa akka ta'e. Romans 6:23 says. Macaafa Roomaa keessatti akkas jedha. The wages of sin is death. Gatiin cubbuu du'aadha. In those regions, the people were sitting in the shadow of death, means they were about to die. Namoonni sun namoonni naannoo sana jiraatanii namoonni naannoo sana jiraatan du'aaf warra kaadhimaman turan. At the same time, the Bible says. Akkasuma haala wal fakkaataa macaafni akkas jedha. The light has dawned upon them. Ifnis immoo isaan irratti ta'e. Those people who were in the darkness of death. Namoonni sun gaafa namoonni aangoo du'aa jala turan suni. They escaped from death. Du'a jalaa baqatanii. Because the light has dawned upon them. Sababii isaa immoo ifni sun immoo isaan irratti waan dhufeef. And John 1:5 says. Yohaannis 1:5 irratti akkas jedha. The light shines in the darkness, and the darkness has not comprehend the light, or the darkness did not comprehend the light. Ifni suni dukkana irratti inni fe. Akkasumas immoo ifni suni dukkana wajjin walitti hidhamiinsa hin qabaatu jedha. The power of the darkness, that is, it could not come near to the light. Humni inni ifu suni yookaan dukkanni immoo ifa wajjin walii galuu hin danda'u yookaan walitti dhufuu hin danda'u. That is the power of the light. Suni aangoo ifaati. We have a classic example from Bible. Macaafarraa fakkeenya gaggaarii qabna. I can give that example. Fakkeenya sana isinii kennuu nan danda'a. How darkness is away from how light is away from the darkness. Akkamittiin ifni dukkanarraa akka adda ba'e. All of us know about Joseph's life. Hundumti keenya beekna waa'ee Yoosefii. The 11th son of Jacob. Mucaa Yaaqoobiin isa ta'e jechuudha. We have read about Joseph in Genesis chapter 37 to 50. Uumama 37 kaasee kan jiru irratti waa'ee isaa akka barreeffamee jirutti. These 13 chapters is about the life of Joseph. Kudha sadansaa kuni boqonnaa 13 waa'ee isaa barreeffameera. Kun hundumtuu waa'ee Yoosefidha. We know that how Joseph was sold by his brothers to Egyptian. Hin beekna akkaataatti Yoosefii obboloota isaatiin gurguramee gara warra biyya Gibxii deeme. And how he was sold to the Potiphar of the Pharaoh, the king of Egypt. Akkasumas immoo akkaataa inni itti gara mootii biyya Gibxii sana bira deemes hin beekna. He was sold to the commander of the king of Egypt. Inni kan inni itti gurgurame ajajaa olaanaa kan biyya Gibxii sana ture. Genesis chapter 39 verse 2 says. Uumama 39 lamarratti akkas jedha. God was with Joseph. Waaqayyo Yoosefii wajjin ture jedha. Amen. Amen. The light was with Joseph. Ifni sun egaa Yoosefii wajjin ture. The presence of the light was with Joseph. Argamni ifa sanaa Yoosefii wajjin ture. And verse number 3 says. Sadiirratti akkas jedha. This was known to the Potiphar of Potiphar. Mootiin suni hin beeka ture jedha. He also know that
God was with Joseph. Akka Yesus Kristos yookaan immoo Waaqayyo isa wajjin jiru mootiin sun hin beeka ture. In all his work, Joseph was successful and prospering. Hojii isaa hojjetu hundumaa keessatti nama fiixaanbee fi nama badhaadhe ture. And Bible says, Macaafni akkas jedha. because of Joseph, Waa'ee Yoosefiif jecha he blessed that Potiphar's house. mana mootii sanaallee in eebbisee jedha. The light has shone upon the house of the people. Ifni suni isarra darbee mana sanarratti illee ta'ee jira. Amen. Amen. You can see the presence of God. Arguu dandeenya argamuu Waaqayyoo. The light of God. Ifa Waaqayyoo. So Joseph was given all the authority. Akkasuma gaa Yoosefitti aangoo gurguddaatu kenname. The scripture says the Potiphar doesn't know or didn't know anything what is happening in his house. Mana isaa keessatti mootiin sun egaa maal akka hojjetamaa jiru illee hin beeku. Kan inni itti kennamee jiru Yoosefittidha waan ta'eef aangoon. Because he had given all the responsibility to Joseph and he knows what to eat. Sababa aangoo hundumaa dabarsee harka Yoosefitti kenneefi inni calluma jedhee jiraachuu nyaachuu duwwaa ture. Also the Bible says Akkasuma macaafni akkas jedha. Joseph was a handsome young man. Akkasumas immoo Yoosef nama bareedaa fi mucaa gaarii ture jedha. But there was a darkness in the Potiphar's house. Garuu dukkanatu ture mana mootii sanaa keessa. Potiphar's wife Pootifaara haati manaa isaa sanaa jechuudha. is full of darkness. Isheen dukkanaan kan marfamtedha. So she had a longing eyes on Joseph. Isheen yaada ishee Yoosef irra kaawwatte. And she was asking or compelling Joseph to lie with her or commit sexual immorality. Akkasumas akka inni ishee wajjin jiraatuu fi isa in affeerti turte. But Joseph said, Garuu Yoosef akkas jedhe. verse number 9, 39, verse 39:9. Soddomii sagal irratti. Genesis 39:9. Uumama 39 irratti. Joseph told to her, Yoosef akkas jedheen seenaan. your husband has given everything to my control. Abbaan manaa kee waan hundumaa dabarsee harka kootti kenne. You also under my control. Atillee harka koo jala jirta. I have to take care of everything. Siif of eeggachuun qabaa. He believed in me.